himiti sabni meeqa beeku addunyaa meeqa beektu laayif irratti wajjin haasoftanis si gorsee hanga namni nama gorsu atillee waadaa isaaf seenteef ni beekta jechuudha. Garuu ani osoo bakkan kee bu'an gaafa taasisanii miidiyaa irratti akkasitti qaalii sasseenee fi wallaahi irraa ol ba'ee laayif irratti hundi dubbadhu saalafuu jechuudha. Moshoo waan hin taane nama wajjin laayif irratti ol ba'ee wanni ijoodhaa miti. Hayyee ani jechuun mee sa'aatii tapha dhufte kana irratti maal godhaa jiru dhufte? Tokkoffaa gaafii tokkoffaa. Ani bara har'a qofaa mi guyyaa baay'ee si argaa jira waggaa viidiyoo waraabdee gaddiiftus waggaa taphattus waggaa waan haasa'aa jirtanis hunduu yeroo baay'ee siin argaa bara. Ani nu wandoo harumasti barreessan malee nan gara nama Hayyee barreessu. qo'eeshi hayyee ati jechuudha haga as jala dhuftee shaaruuxaa maalii akkasii yoo dullatti akkasii yoo jettu Harumta siin chaatii takka naa gootee waan ofii jettee keessan na barreessite akkana bumu'aansi jedhe waadaa bumu'aansi sammaa diddee jettee na gaafatte. ani aslan nama warra munadira jiru guutuu yoo ilaalte yoo fi foolloo godhan malee nama muuziqaa gaddisee beeku takka foolloo deebisee fi beeku takka foolus gaafadhee Fooloo beeku. naa deebiftee siin hin jenne naa gaafattee keessan Beekee chaatii naa waan gootee. namni foolloo walii qabate waliif barreessa bara. Maaf hin barreessine namni kama barreessuu hin danda'a. Fooloo jechuun Jechuun tiiktookii koomenti akkan itti jalatti banadhe. Dhagaye tiiktookii akka itti banadhe fireendii irratti banachuu danda'a. Everii waan irra banachuu danda'a. Foorumii irra banachuu danda'a jechuudha. Chaatii gara keessaa jechuudha. Kanaafuu tiiktookiin kiyya banaadha. Naa barreessite yookaan naa yaaltee didee jira moo haga dhuftee as jala na arrabsite ani maaliif na akka arrabsite? yaada kiyyatti ani akka yaada kiyyatti an namni ustaa sun hin dhagahin na dhagaa jeetuma waan Hayyee gorsun qabu. qoyishii ammallee si gaafadha. Ati ustaazatti amantamoo ustaaza sodaattamoo rabbi sodaatta? Nama sodaatus bara rabbi irraa sodaata. Dhageeffadhu Dura namni nama yoo nama sodaadha achi booda rabbi sodaadhamoo akkam? laa achi booda mina waan hunda raka sodaata rabbi qofa wanni sodaatan ilma namaa wanni sodaatan hin jiru. Garuu nama jechuun nama hayaa namaaf godhu. Ustaazi suni har'as beekti tiktooker nu wajjin haasaa malee ustaaziin akkasii si dhabbe keenyatti hanga kabajamu ni beekta. Hanga ustaaziin akkasii namni ustaazi irratti qaalii isa waada san seenuu jecha waada rabbiif seente mati isa mushu shaafi miini namummaa si gorse malee. Ati galuu qaalii rabbii gantee kan isaati gante. Waan gaafsiitti ni beektu ustaazi nama haaraa godhee sitti himu. Hayyee. Yani bakka Mee sanumaan aaree qoy ka waan jedhan bulchuus qaalii ustaazaa gaafa sangale keessa wanni an cabse jira. Mee qaalii ustaazaa gaafa sangale maal fadha geette ati? ati effasii sirbaan jirtu Hayyee kabraa hoo sirbuun ani kibirii ustaaza irraa buusu kibirii ustaaza irraa buusa yoo sirbe ani. ustaazi raawwatta akka qannaftu ofirraa malee wallah jechuun ati bari namni maan naan ja'a Hayyee tokkoffaa ammas ta'ee deebi'eetiin dhagaye aniin sirbee fi atiin dhuftee na arrabsite garaagarummaa maal qabna meela ishina himu. Ati ka ani waadaa barsan beektu ani ka barsan waan dhagaye ka waan gaarii yoo hojjetan jeenata seenanii beektu ka waan gaarii yoo hojjetan hamtu hojjetan azaaba sananii beektu ati namni rabbii ka rabbiif salaattu ka rabbiif suyyuddu ka rabbiif deemtu mee hangam aniin bahee sirbee fi atiin dhuftee na arrabsite garaagarummaan nu qabnu maal inni? ani bara bileti ana aartii seeraa bisan dhiifamaa siin jee bara garuu namni tokko yoo waan badaa irraa hafee simatamu fiitiif yoo waan badaa godhee simatamu fiitiif abbaan itti miidhamu tokko hin jiru Halas garuu ati ani maal godhuuf dhugumaa hirriba dhabdeetiin na jala dhuftee akkas dhiira faarsaa oolti maal faarsaa oolti qoy jechuun dubartii takka kan jaalattu bakka walumaan ciisuu qofaaf jaalatta ati dubartii takka kan maal jaalattu walumaan ciifteeti ilmoo irraa dhalchuu qofaaf jaalattamoo oromummaa isii haalaaf ani amala isii bareedmee maal jechuun nama tokko mee maal irraa jaalatta akka mee na himu dubartii takka jechuun ati takka qofa jaalatta jaalalli meeqa jaalalli takka qofa yookaan dubartii takka yoo ciifte walumaan rafuu qofaafi. namni yeroo jalqabaatiif takkuma jaalata. Asasiin jedhe bar jaalalli nu bar hedduutu jira bar jaalalli yoo lakkoofte jaalala hedduu taatu jira bar. Duuba ammatti jaalala isaaniitti tokko gujurraa ammatti qayyartee wajjin haasa'uun kun. Wajji haasawutti qayyartee. Jechuun jaalala akka miree jaalallitti jaalala akka duuba ammatti gujurraa akkamitti har'a kana boru kana sa'aatii ol zuutiin booda kana qayyartee daabiratti wajjin akkamitti haasa'uun kan kee jaalala jechuun maal jechuudha? Hayyee ishee qoy waa si gaafadha. Abu Mu'aazii fi sheekonni warroonni liivii kana keessa oolanii kana keessa deemani.
mana dubartootaatti seenanii mana dhiiraatti seenanii kunis bahee kun seenee kunis bahee seenanii waliin rafuu qofaaf haasa'an isaanis. Isaan fuufuu ustaaza. Namni dhala shamarranuu sodaa akka hanga kanatti fuula isaanii biran teessu ustaazota yoo barbaadde. Ustaazni agartee ulaa biratti ijoollee amantaa biraadhaa akka barbaadanitti fuula isaanii dura taa'an malee warri akka keetii kun atuu gaafas akkasitti shabbattee akka teessanii beektaa guftaa akkas godhattee olillee jettee jawwaalli ilaaluu sodaattee jechuudha. Isaanis akkuma isaan shamarran hojjetanii waan Ansanii miti bara amma bara ansaan isin jenne amma akkumati nama kaanii kan fiddee waliin haasoftaati jette kan anis jechuudha isaanis ustaazonni jechuudha fidaniituma mana kaanillee seenanii mana kaanillee seenanii waliin kolfanii waliin taphatanii bira bayan. Atam ati kalaalte jechuudha namoota as keessa waliin haasoo kana hunda qatilaalte maal inni isin wanti ofii simmeetii fiqirii qofaa fi jette akkasii asabde ati. Jaalalli ati beektullee jaalala kallattii takkitti qofata ilmoo waliin dhalchan san qofa beekta malee tabiraa wanni beektu tokko hin jiru na fakkaata. ani bara amma silsilaa waa'ee jaalaattis waan haasa'u jirtan agarree kun ammoo namni hoo jaalates tokkuma jaalatat jaalaltis ammoo tiktook irratti mi tokkoffaa yoo jaalates akkuma biraatti jaalalli garuu isin kana Dhiira haasoftan faarsaa ooltu jette qoy dhiira faarsaa ooltu ani inshaallah naa ta'e jedheetiin naa ta'e jedhee Oromoo nu wal nan geenne lufee naa ga'ee Oromoo irra darbeetiin saba biraa yoo faarse dantaa kiyya jiraadha moo dantaa kee jiraadha. bara atiin tokko ati tun amma intala muslimaa takka alhamdulillah ati muslimaa garuu akkaataa muslimni yoo nama faarfates yoo waa dubbates yoo sagalee dabarfates akkaataa itti dubbatan hundumaa Atuma ni beekte musliimni hojjetu keessa hin jirtu eessan nawaa marta eessa dhaabattee nawaa marta lakki keessan masgiida kam lakki dhaabattee keessan yookaan kaabaa kam keessa dhaabattee nawaa marta. Ati mataan kan kee kuni islaamni eessa dhaabattee nama dhoqqee keessa dhaabattee islaamni nama ofii kan keeti dhoqqee keessa dhaabattee ofii kan keeti dhoqqee keessa dhaabattee ofii kan keeti duduba keessa dhaabattee ittiin na waamta mana keessa jirta bara argaa akka mana keessa jirtu soofaa keessa jirta argaa jira bara akka soofaa keessa jirtu argaa maashaallah.